hojii waaqayyoo idilee gooftaan nu gargaaree hojjennu biratti torbanitti yeroo tokko istiidiyoo waldaa humna fannoo Kiristoositti argamuudhaani sagalee waaqayyoo qooddachaa waliin qooddachaa akka jirru beekamaadha. Kan hordoftoonni yuutuubii keenya karaa sooshaal miidiyaa adda addaan hordoftan hundinuu beektu. Waaqayyoo abbaan keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kaleessanni ture har'a ni jiru. Inni bara baraan jiraatu maqaan isaa eebbifamu. Inni kaleessas har'as bara baraan isuma sana. Maqaa Yesuus haa ulfaatu. Mee kutaa sagalee waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbisee waaqayyoon hin kadhanna. Dubbiin waaqayyoo jiraataadha waan ta'eef sagalee waaqayyoo isa humna qabeessa kan waliin dhaggeeffannaa hojii ergamootaa boqonnaa 3 lakkoofsa 6 lakkoofsa 4 qabeen dubbisa maqaa Yesuusiin hanga 6tti. Phexros fi Yohaannis ijaan isa qabanii Phexros immoo nu ilaalii jedheen yommuu inni waa isaan biraa kan argatu se'ee ija keessa ilaale. Phexros garuu ani meetii fi warqee hin qabu waan hin qabu garuu siifan kenna maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin ka'ii adeemii jedheen. Harka isaa mirgaa qabee isa kaases achumaanis miilli isaa fi gulubiin isaa jabaatan. Utaalees ka'ee jaajjii adeemes isaanii wajjin mana qulqullummaa lixe. Asiif achi adeemee qulqullisaa waaqayyoon galateeffate. Namoonni hundinuu utuu inni asiif achi adeemu waaqayyoon isitu galateeffatu argan. Ameen. Abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos waaqa Abrahaam, waaqa Yisihaaq, waaqa Yaaqoob dur kan turte, har'a kan jirtu, bara baraan kan jiraattu. Barri gooftummaa kee daangaaf safara kan hin qabne. Waaqarraa kan jiraattu, lafti amma kana bal'atu hojjetaa miilla kee kan ta'e. Waaqayyoodhaati bara baraan galanni siif haa ta'u. Ati gaariidhaa gaarummaan kee bara baraan jiraata. Sagaleen kee akkuma jedhu dhugumaan ati gaariidha yaa Waaqayyo gooftaa. Waaqayyo gaariidha gaarummaan isaa bara baraan jiraata jedhamee barreeffame akkuma jedhu dhugumaan ati gaariidha. Maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Lafa onaa keetti si argine ati fira lagaa gidduuti. Ati gaariidha Waaqayyo koo ilma Waaqayyo bara namni nama dhiisetti namatti gortati. Foolii namni ajeeffate urgeessitati. Dadhabaadha nama namni irraa gora jabeessitati. Nama namni kuffisee achitti dhiisee bira darbee haalli gate yeroon gate isa gadii barbaaddati. Ulfinni bara baraa siif haa ta'u. Oh haaleluyyaa. Ati Waaqayyo qixxeen qabdu madaalii akaakuu addaati ati. Dhagaa dhagoota daaku. Ulfina qabeessa koo abbaa gaarii jabaa du'i dadhabe hangafa du'aa ka'utu maqaa keeti. Maqaa gooftaa Yesuusiin ulfinni siif haa ta'u. Egaa yeroo kana immoo si galateeffachaa si kadhanna saba kanaaf sagalee kee ergi. Ana dadhabaa garbicha kee sayyaana baay'isi. Saba harbii lafaarra jiran iddoo adda addaa ta'an kaaba kibba baali kallattii arfan iddoo garaa garaa ta'an sagalee kee yuutuubii waldaa humna fannoo Kiristoos feesbuukii karaa miidiyaa garaa garaa kan hordofan humna du'aa ka'uu Yesuus yeroo sagaleen kun isaanitti dura isaanii dhaga'amu kaase seenaan jireenya isaanii argachuu hafuurri isaanii nagaa karaa hundumaa gargaaraman karaa hundumaa milkaan karaa hundumaa heebbaa haaraatti darban karaa hundumaa ulfina haaraatti darban ati dhugumaan Waaqayyoodha ati dhugumaan guddaadha ati dhugumaan jabaadha karaa hundumaa sabni kun kan gargaaraman humna du'aa ka'uu Yesuus mana sagaleen kun itti dhaga'ame hundumaa keessa arfiin du'aa gadamu mana sagaleen kun itti dhaga'amu hundumaa keessa arfiin dhukkubaa gadamu mana sagaleen kun itti dhaga'amu hundumaa keessa dhiiga walichaa jiru humni gaa'ela diigota utuu sagalee kana dhaggeeffatan karaa yuutuubii karaa tiiktookii karaa feesbuukii karaa adda addaa ilma Waaqayyo gooftaa Yesuus telegiraamii instaagiraamii karaa adda addaa miidiyaa adda garaatti gooftaa sagalee kana utuu dhaggeeffatan dhukkubina isaanii kiyaafate kaanii ta'an maqaa Yesuusiin baroota rakkina dachaafatanii ta'an sagalee makana utuu dhaga'uu jaamaa dhaban sagalee makana utuu dhaga'u wanti haaraan ta'uu jalqaba sagaleen kee hin fayyisa. Sagaleen kee hin gargaaru. Lafa sagaleen kee dhugaan itti dhaga'ame jijjiiramatta. Sagalee isaa ergee isaan fayyisa. Boolla du'aa kee isaan baasa kan jedhu barreeffameera. Ati Waaqayyoon sobdu, ati Waaqayyoon sossobdu. Imaanaa namaan nyaattu imimmaan namaa akka malee. Gola rakkinaa kee ta'anii bu'aa kan jiran. Mana qorichaa kee ta'anii bu'aa kan jiran. Iddoo adda addaa ta'anii dhiphataa kan jiran. Gaddaa kan jiran. Yaaddoo addaa garaa kee kan jiran. Maqaa Kiristoos Yesuusiin buutamanii abaadha. Maqaa Yesuusiin buutamanii abaadha. Sagalee kanaan lafaadha. Galanni siif haa ta'u. Ulfaadhu. Ana dadhabaa garbicha kee ayyaana baay'isi. Gooftaa dubbiin qabu sagalee kee arraba kooranaaf kana. Barsiisaan si, gargaaraan si, jajjabeessaan si, dubbii lafaa nama qabsitu qabu. Sagaleen kee dhufu gara sagaleen kee gara dhaloota kanaaf. Hafbii lafaarra sagalee kana dhaggeeffata.
kafayya hajajjaraman waan balbalaman tuuf siyaagalan waan haara hojjetuuf siyaagalan maqaan kee ulfaatu maqaa gooftaa keenya Yesuusiin ameen. Dubbii Waaqayyoo wajjin dhaggeeffannaa kutaa nama dubbisee hojjetu qabu qonnaa sadii lakkoofsa mee tokko kaafee gabaabatu sagalee Waaqayyoo wajjin ilaalte akeeka namaaf yaada Waaqayyoo tokko ilaalte akeeka namaaf yaada Waaqayyoo dubbii Waaqayyoo barate sagalee kana hojii dhaggeeffatanii nana mana har'aa kaasee yaada keessan gara yaada Waaqayyoo dubbii Waaqayyoo tokko keessaa ishee karaa keessan yaadni keenya yaada Waaqayyoo karaan keenyas karaa Waaqayyoo fagoodha hundumaadha. Kutaa kana keessatti maal argina? Namicha naafa waggaa 40 nama namaan baatanii gara mana gurgurummaadha. Namaan baatanii gara mana gurgurummaadha gara mana nama miidhama nama rakkina hamaa keessa tokko argina. Innis naafa waan ta'eef namatu sabaa yoo namni gadi sabaa sagadi ta'a yoo namni ol isa gashi ol ta'a yoo namni ol isa kaasee ol ta'a yoo namni lafa ol ka'e immoo gadi isa keessi gadi ta'a sochoon danda'u miillan qabu iddoon taa'umsa isaa yeroo hundumaa balbala mana qulqullummaati ol lixee mana kee afarfatee beekan. Egaa namicha kanaafi guyyaa tokko Phexrosii Yohaannis waaree isaa itti salgaffaarratti mana qulqullummaatti kadhachuudhaaf mana qulqullummaatti kadhachuudhaaf deemaa turanii yeroo mana qulqullummaatti dhiyaatan nama naafa miillan qabu balbala mana qulqullummaa taa'ee gargaara arganii yeroo bira ga'an namichi gammadee maaliif gammadaa? Waa'ee arjummaa namoota barsiisan, waa'ee garraamummaa namoota barsiisan, waa'ee qajeelummaa namoota barsiisan waan namoonni sun namoota akkasii waan ta'aniif sababa namichi gammadee fi guddaan waa isaan jiran nan argadha garaanatti hin jabaatan taalaataa jedhee gammada. Iji namaa gara namaa laalu immoo ija goonii gamnu iji gara namaa laalu yeroo kanaaf gara namaa waan ilaaleefi hoogtuu waan ta'eef Phexrosii Yohaannis ijaan isa qabanii as gara keenya ilaale ilaalcha isa qabu isaan as gara keenya ilaale gadhanii booda waan qabnu si ilaannaa isatti qabnu saddeettu kan hin qabnu isa qabnu garuu si ilaannaa jedhu kutaa kana keessatti wanti qabnu Phexros na biraa waa fudhattu garuu wanta isinii kennu kun wanta isinii jala kaasa isa namni foon isinii kennu isa abbaan qabeenyaa isinii kennu namummaa keenya irratti barbaade ilaala gara isa nurka jiru sanatu yoosin yoo ati ija kee gara keenyatti qabdu nu ilaaltee isa nurka jiru sana si ilaala inni immoo lafaa nama kaasa inni biddeen miti jireenya inni meetii miti warqee miti seenaa jireenya kee lafaa kaasa jedhee Phexros. Egaa namichi kun gara Phexros gaafa dhaalu isaan Phexros gaafa gara Phexros dhaalu waa isaan biraa argadha laataa see gara isaanii iji abdiidhaan gara namaa dhaalu waa argadha. Abdiin namichaa maal waa irraa argadha laataa isaanii kan Phexros kana keenya ilaalee immoo saantima laatanii qabu isa horii namaa laatu qabu malee horii qabu. Phexros egaa namicha akkuma gara isaa ilaalee maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreeti siinan jedhaa qayyadee namichi miila guutee qayyadee kadhannaan namichaa isaan tuffatu waan Waaqayyo godheef garuu miila namichaa jiru rakkoon namichatti ta'e horii dhabuu miila dhabuu nuti rakkoo keenya muraasa beekna Waaqayyo garuu rakkoo keenya soorata
Gaafi balbalan heeru dhufee karaan heeru dhufee daandiin heeru dhufee waan nuyi barbaannu sana dhowwatee nu gargaara waan. Amani kan kadhannaa keenya hunda isaa dhagaa waan ta'eef jireenyi keenya baay'ee kadhafataa malee halkaa fi ajjeesii mala naballeessii mala yookaan immoo wanti nuyi kadhannu waanuma darbu kadhannu isa darbu kadhannaan isa amma gaafa lubbuun isaa lafarra jiraatutti dhabu namicha jennee egaa waan tokko yaada akeeki namichaatu raawwate rate namichi achi dhabde akeeki namichaa raawwate kun waaqayyo kadhannaa namicha dhageera warqee baate meetii baate achi dhabu eegalaadho jireenya gaarii baate achi dhabu miliyeena of harkaa qabaatanii ni jala buusanii akkuma taa'ee miliyeenaan dibbeen nyaata wayyaa qayyarra dabalee akka qabdee isa qabu qaqqabsiisuudhaaf waaqayyo keessatti rakkoo waggaa 40 fudhu waan Pheexroos faarra namichi sun eege bultoo guyyaa tokko waaqayyo immoo rakkoo waggaa 40 fudhu waaqayyo gaafi akeeka keenyatti yaada isaa raawwate arrayyuu siinan jedhe akeekni kee yaadni waaqayyo karoorri koo maafa faadha gurgurtiin namoota baay'ee yaadi koo maaliif galman gahina gurgurtiin namoota baay'ee kan koo warra jedhanii jinna gadhee karaa dheeraa deemuu hin danda'u waaqayyo. Namoonni baay'een akkuma koo waadaa galee namni atoo dhiifama goota atoo garaa jaalalaa qabdaa Yoonaas gaaftu garuu namoota atoo maddamma warri naannoo yoo si kadhatan araara goota deebitee balleessuu dhiifta kanarrattis deebi'ee torbanarraa isaan deeman warra naannoo yoo dhaqanii gara waaqayyootti deebi'aatti karaarra sodaadhee qixa sanan ta'an ture baay'eetu sodaadhuun ka'ee galee yaada isaa kiyyaa isa baasuuf waaqayyo garaa qurxummiitti gashe guyyaa sadii booda immoo garaa qurxummii keetti tumamee obbaree qalbii jijjiirratee gara naannawwee dhaqee dadhabee deebi'eeti fuullee gaa'ee ilaale waaqayyoon balleessaman balleessaa innan jedhe irratti ta'achuu barbaade waaqayyo garuu akka inni irratti ta'uuf ergate miti yaanni waaqayyo yoo naannawween gara isaatti deebi'ee na'oore naannawwee gara isaatti deebi'ee innis gara isaatti deebi'uu barbaade Yoonaas immoo nan jedhe inni waaqayyo karaa koo dubbate karaatti hafuurra horii naannawwee dhumuu wayyaadhe utuunni fuullee taa'ee ilaalaa jiru waaqayyo gaaddisa tokko dhaabee fi amma qobboon biqilee guddatee aduurraa dhawee amma mooraan bonciniinnaan taa'ee goge. Kitaaba Yoonaas ati muka guyyaa tokkotti biqilee guyyaa tokkotti tokko bakka kana hartan immoo naannawee fakkoo kana hartan achumaan dhaabbate malee Yoonaas ergasii ergaa biraa dhaqeeraa kan jiru macaafa waaqayyo warra kan koo yaada isaanii malee yaada isaa warra barbaadu duukaa karaa dheeraa waaqayyo siittiin akka deemu yoo barbaadde yaada waaqayyo karaa dheeraa waaqayyo siittiin akka deemu yoo barbaadde yaada waaqayyo harrayyuu akeekee kee hafe yaadni waaqayyo siyaabaaran jedhanii galanni gooftaa fadhamu. Yaanni namichaa fi akeekni waaqayyo waan raawwateef namicha waggaa 40 naaffatee mana mana qulqullummaa ture sanaaf waan gurguddaa fudhate gabaabseen dubbadha. Ammas immoo akkamidhannaan isas mucaan tokko guyyaan kee ga'utti as keessa yeroo yaanni namichaa fi akeekni waaqayyo raawwate maaltu ta'e namichi sababni akeekni waaqayyo raawwateef of danda'e. Dunna matu baatee geessa. Akka jedha lakkoofsi tokkoffaan boqonnaan sadii lakkoofsi tokko jina argamoota. Gaaf tokko Pheexroos Yohaannis yeroo kadhataa waaree booddee innis sa'aatii salgaffaatti gara mana qulqullummaatti ol hin adeemu turan. Kunis namni dhaloota isaatii jalqabee naafate tokko achi ture. Innis guyyuma guyyaatti baatamee dhufee balbala miidhagaa isa jedhamu sana dura taa'ee warra mana qulqullummaa dhaqan irraa horiin kadhata ture jedha. Baatamee dhufeedha malee deemee dhaqe. Of danda'ee deemeen beeku nama baata malee deemee. Gaafas garuu akeekni waaqayyo raawwachuun waan akka namicha of danda'ee harrayyuu sittaniif waaqayyo yaada kee hambisee akeeka